Jira jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya har'aan tanaas immoo maqaa fi seenaa ajaa'ibaa namoota qaban irraa hedduus kan miidiyaa sooshaal miidiyaa kana guutuu qabatanii harkaa qaban irraa nama tokko qabateen isiniif dhiyaatee jira. Namni kun eenyu jechuun keessanoo hin oolu. Nama seenaan isaa dhiyeenya kana guutuu biyyattii akkaan qabate. Biyyattiin Naamiibiyaa jedhamtu namoonni hedduun ni beekan. Naamiibiyaa jechuun biyyattii seenaa guddaa qabduu fi biyyattii akkaan nama ajaa'ibsiisa. Namni paartii mormituudha jechuudha. Kanneen paartii keessatti morkuu fi akkasumas paartii biyya bulchaadhaa jirtu SVPD jedhamuun beekamtu keessatti nama seenaa guddaa qabudha. Namni asirratti argaa jirtan kun immoo maqaan isaatii fi akkasumas hojiin isaatis nama akkaan nama ajaa'ibsiisa. Maqaan isaa immoo torban tokko keessatti miidiyaalee qabatee kan harkaa qabudha. Seenaan nama kanaa immoo nama ajaa'ibaati ture. Kabajaanii fi akkasumas Naamiibiyaan irratti filannoodhaafis Ooppilaand Bakattii jedhamtu keessatti nama akkaan beekamu. Ooppilaand jechuun biyyattii kana keessatti filannoo hawaasa san bakattii biyyeeti inni nama filamedha. Gaafa inni achirraa filannoo isaa jalqabaattis gaggeessanis maqaan isaatii fi immoo haalli inni ittiin adeemaa jiru biyyattii guutuu qabatee ture. Kanaatti biraan kutee hawaasni biyyoota garaagaraa immoo seenaa nama kanaatis qorachuudhaaf akkaan isaan ajaa'ibsiisan. Akkamiin namni kun immoo maqaan isaatii fi miidiyaa kana guutuu qabate. Maqaan isaa namoota hedduu dhibuu jalqabeetii jire. Namni hedduun immoo maqaan nama kanaa eenyu jechuudhaan beekatan. Paartii biyyattii bulchitu keessatti immoo maqaan isaatiis haalaan kan ajaa'ibsiifatedha. Kun immoo maqaa kanaatiin nama sodaachisiisuu jechuun namoonni hedduun dubbatan. Maqaan nama kanaa immoo akkamiin nama ajaa'ibsiisaa jechuudhaan kan gabaasaalee hedduun miidiyaaleedhaafis kan kennamaadhaa ture. Maqaan isaa immoo Adoolfi Hiitler jedhama. Adoolfi Hiitler jechuun maqaa ajaa'ibaati ture. Namoonni hedduun Adoolfi Hiitler jechuun lammii Naamiibiyaa kana keessatti kan argamudha. Lammiin biyya tanaa immoo Adoolfi Hiitler hojiin isaa maali jechuudhaan beekamu. Buufata Obboonjii Daandaaq nama jedhamu irraa filannoo filatameen inni immoo bakattii paartii mormituudhaa irrattis kan bu'edha. Maqaan isaa immoo miidiyaa guutuu qabachuu qofa osoo hin taane maqummaan isaatu nama sodaachisaa jechuun biyyoonni hedduun haala maqaa isaa ittiin haasawaa jiran. Kun immoo ishee qofa osoo hin taane gabaasaalee jedhanitti maqaa namaa manneenii fi akkasumas naannawa dorgommii irra dorgomameef doolaa hedhiiteen ammoo gabaafameetu ture. Kana irrattis marsaa itti aanuunis gahee kan ajaa'ibsiisuu fi olaanaa ta'e. Maqaan nama kanaatiifis immoo duduugaan sanyii himatamuu kan maaliif moggaafame jechuudhaan beekama. Maqaan kana jechuun isaa duduugaa sanyiidhaa hawaasa irratti gaggeeffame mararrattuu nama ajaa'ibsiisa jechuudhaan dubbatan. Fakkeenya kanaatiinis immoo Naamiibiyaa keessatti namni seenaa guddaadhaan haalli isaa maqaan isaa yeroo jalqabaatiif miidiyaalee addunyaadhaa kana qabatee ture isa qofa. Kanatti aansuudhaan immoo oduu ajaa'ibsiisoo ta'ee fi kan namoonni hedduun irraa ajaa'ibanidha. Taayilaand keessatti rakkoo galaanaa mudateen hawaasni hedduun miidhamaan gurguddaan irra gahe. Taayilaand rooba hamaa bubbee kana wal makateenis biyyoonni isaanii akkaan barbadaa'aniitu turan. Biyyattii kana keessatti immoo Taayilaandii miseensonni hedduun kanneen beekamanii turaniinis daawwannaa biyyattiidhaatiifis kan namoonni hedduun dhaqaa ture. Taayilaandii irraan kana immoo sababa galaanaatiin namoonni dhibbaan lakkaa'amutu dhumee jira. Kanaanis haala viidiyoowwan tajaajila argitan daawwachaa jirtan kana irraan namoonni rooba dheefe jechuudhaaf takka immoo galaana achi keessatti hammaateen ifaa mukaa irratti rarra'aa jiran. Taayilaandii keessatti kanaan qofaanii miti yeroo ammaan duraatiifis rooba hamaa kan kana caalutu roobee ture. Roobni akkanaa kun immoo Taayilaandii kana kan mudatee jiru biyyoonni idil addunyaa yeroo hedduudhaafis roobni akkanaa ni mudata. Roobni ammaan dura Paakistaan mudatee fi kan ammaan kana Taayilaandii mudate kun biyyattii addunyaa guutuu kan akkaan sossoosee jirudha. Sababa rooba kanaa irrattiinis ilaalchisee mootummaan Taayilaandii namoota dhumanii fi hundaafis giddatti dhagahame dhaabbatanii ibsachaa jiran. Haalli kun immoo Taayilaandii keessatti yooniif akkanatti dhufe namoonni dhibbaan lakkaa'amu lubbuun isaanii irra jira. Kanaanis akkuma argaa jirran kanatti galaanni bakkoota adda addaa iddoo gurguddaa hunda cicciree hundaa'uu daaraa godheetu ture. Hanga xumuricha qophichaatti kan nu daawwattaniifis galatoomaa jenna.